Oromoyye Oromoti Oromoyye Jalo Juice Banate Batila Mosama Linjan Khayzati subscribe of Tanif Sanu kuma Dibana Guda Dabdani Walla Enkajim Waliti Tuka Jalon Sila Nama Arra subscribe kuma Dibba Olin Male Oromoto Kokamilena Kabu Hinjuru Jachun Maka Kenya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jirtu Tagaini Haysan Banana Alaf Banana Saaf nama Arra agenda guddaa taqabannee dhufne Maali jechuun kasanii nool YouTube baase Qullaanu hambise Osoo dhooqeeffannee viiyuun keenya 100 galee jiru subscribe meeqan irraa eegu jira namni 100 irraa eegu jira Garuu hedduu takka an garuu dhugaa dubbachuuf waa'ee namoota hedduu ni kaasnaan Mee Oromoo miliyoona 60 jaamte keessa subscribe waan khafide badhaasa qaba Injiru ka ninjirre bar badhaasa qaba Arruma eegalaati arruma godhaafi fidaame arruma subscribe san arruma fidan badhaasa arruma 500 kana arruma 400 wayii kana 500 naaf itti guutaati yoo san keessa hun wanna khajo bullo khajo awsa Vision entertainment رت خدي فهم مليون خد سدين لعالمه مليون خد سد سربا خنا خلاله مليون تكاكم سبسكرايب channel خنا هنگودين حاسدومان مو ولا لما مو سنساريف ديسنان وان سني فقاده بليز اتيان سوران channel خا يوتيوبرات لا يوتيوبرات خيسا اما نمني نتي Carraan deemee irra ga'e Ifrah Maamile. Ifrah Maamileen Ifrah jechuun nama yeroo hedduu YouTuber beekamtuudha. Yeroo hedduu waan nama bohaarsan koomidiilee adda addaa vloogii adda addaa daleedi. Dalagaan itti suntu dhugaa rabbi dubbachuudha. Osoo oliif afaan biraatiin daleede arra nama afaan biraa osoo cina beeytu Nairobi keessa osoo biyya keessa Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa osoo ta'an Nairobi keessa jiraachaa. Afaan birootiin dalaguu dandeessi ture. Afaan biroo osoo beeytu Afaan khiyaan guddisaa ta'e aartii Oromoo irratti nama hojjechuu jiru keessaa. Jabeeffamuu qabdi ture. Kaameeraa kireeffattee amata meeqa jala lafoo jirtu. Subscribe-iin hin jiru. Wanni isin dalaguu jirtu aartii Oromoo haa guddifamuudha malee bu'aan mataa isii takka irraa harkatte hin jiru. Maaliif yoo ta'an subscribe-iin keessan hin jiru. 40 fira. Itti xiqqaate hedduu takka. Komale ma kola sadde create gote irratti hojjechuu jirti. Afaan biraatiin Kiswahili ma yoo hadaleetu taate bakka guddaa jirti ture irraa. Ogummaa biraatii qabde ogummaa sana yoo channel biraa create gote garuu isin keessatti kuma dhibbatu qachuu dandeessi. Yaa isin garuu aartii Oromoo tanaan guddisaa afaan kanaan guddisaa afaan kiyya kana addunyaan dorgomsaa jette kanarra lafoo jirti. Please aartiin Oromoo waan guddattu hettan taate no hima. Idisna. Hindiif no haa. Akka guddattetti himna. Guddatti dirqiidhaan. Akkana guddifna nuti. Guddisna. Akka yoo arreef nuti ni hojjennu yoo arree isin ilaalle boon inni ilmaan keessa hin olaal yoo arree isin ilaalle. Yaa numa daleeyna nuti hindiisni dalagu. Itti Suudaan nama biroo ilaalla. Garuu waan nama gammachiisu keessa Oromoon tan fi ilaaluu irratti histiin qabdu maali waa ilaaluu kana mee histiinis nama ilaaltiin sa'aara. Kana irratti waan takkaan sii kaasa. Guyyaa takka nama saayaba qiyyaa tokko namni akkam jeeni beeyta. Mucaan kun hedduu takka natti tolaa wanni inni dalaguu je. Saniifuu mee Facebook YouTube irratti arkeeti hedduu natti tolaa je. Mee Facebook isaa naaf himaadha achiin dhaqee hordofaa je. Maaliif Facebookaan hordoftaa yennaani wanni Facebookaan dhaqee isa hordofuuf achiin uumaa takka irraa hin arkatu. La ilaha illallah. Oromoodha namni kun jee'u. Dhaqeetiin Facebookaan hordofa namni yoo Facebookaan isa hordofe Facebook irraa uumaa hin arkatu yoo YouTubeaan hordofe galii mataa isaa irraa arkachuu danda'a. Eega waan takka barnoota irraa arkatte eega namni san sii ta'e nama sanitti maaliif miqqanyummaa yaadda? Yaa waan akka siraan subscribe godhuuni waan akka siraan hir'isu. Yoo ta'e bu'aa siif qaba bu'aa afaan Oromoo guddisuu afaan Oromoo afaanota addunyaatti hojii dorgomsiisuu harma bu'aa qaba malee waan takka wanni isin wanta gootan isin miidhu hin jiru. Yoo tuttuitanis waan takka sirraan diratu. Gaman achi malla. Ammas gara wantaatti deebina gara entertainmentiitti deebina. Entertainmentii Oromootii fi entertainmentii
saboota biraa wal cinaa qabna. Akkasiin laallaa jechuudha. Kaamaraatis, Somaaleetis, Hawantaatis wal cinaa qabnee laallaa. Saboota adda addaa jechuudha. Hope Entertainment waliin haalaa. Hope Entertainmentii waggaa meeqa dura qabna. Subscribe isaatti keenyaan dubbachuun nama qaanfachiisu. Hope ammoo guddina keessaa dubbachuun nama qaanfachiisa. Lakkoofsa lakkaa'u jirra qoyaa. Hayyee daawwattoota Entertainmentii qoya subscribe isaa lakkoofsa lakkaa'u jirra dhiifama. Nutti heddumaatee hoo. Ina gara lakkoofsa kanaa subscribe Oromoo keessatti saniif lakkaa'u jira. Qoya mana kudhanii mana kudhanii. Haruma gabaabatti hordoftoota keenya yeroo intartiimentii Oromootii fi saba biraa wal cinaa qabdu walitti hin dhiyaatanii Hope Entertainmentiin miliyoona 2.7 qabdi. 23 ba. Vision Entertainmentiin ammoo 400 fi 30 wal qabdi tureemi. Wal cinaa qaba laala. Miliyoona 2.23 qabdi. 23. Yaa sorry. Hope Entertainment. Tuqaa 23 qabdi. Sadi qabdi. Emmila. Kuni Oromooti. Kuni ammoo. Kan hoggaa jennu asuma raawwasun taane Oromoo. Yoo xiqqaate. Dhaabadhu. Kasama biroo laalla. Kasomaalee laalla. Kasomaalee waliin laallu. Kanuma nama dhuunfaa laalmee Somaalee. Kanuma nama dhuunfaa laallu. No Entertainment ma laalla. Kanuma nama dhuunfaa ta'e. Entertainment ma laalla qabe. Eessa jirtan please. Haya hanga duraan kana irra dibaa goonee warsa tortakallee subscribe irraa qaate. Abdi Askari Tube Somaaleedha. Akkana fakkaatutti kanama dhuunfaati garuu Entertainment irratti hojjeta. Chanaalli kun abbaan chanaala kanaa jijjiga jira jechuudha. Jijjiga jira? Itoophiyaa maqaa jira jechuudha. Itoophiyaa maqaa jira. 1M tuqaa 20 takka qabaa jechuudha. Miliyoona takka tuqaa 20 takka. Kanama dhuunfaati. Entertainment haa ta'u malee kanama dhuunfaati. Oromoo laali, Somaaleetis laali, Amaaraatis laali. No. Haasawni gisee nama dhiiboo. Akkas kabajamtoota hordoftoota keenya Oromooyyee Oromooti. Oromooyyee. Kabajamtoota Oromooyyee. Kabajamtoota keenya Oromooyyee saba keenya saba nuti irraa dhalan. Subscribe ijoollee keenyaaf godha. Qeeffannee view histiin qabdan keessi qabnillee ni laala jechuun aaraatu nu laala. Aaraatu ma laala jechuudha. Subscribe illee godhu. Kanam mee amamee please. Kaatee jirti amma saaqamee jira namoota irraa mee please rab maajaati waliin qaanyeessina. Ijoollee keenyaaf godha. Oromoo miliyoona 60 oli jecha chaanaalli Oromoo tokko ka miliyoona qabu hin jiru jechuun maqaa keenyaa miti. Dubbii tana niin qorra jennaa biraa waliin arrabsu irraa hin dhagee jechuun yuutubaroota Oromoo hin taane kabiraarra. Isin yuutuubni keessan dalagaa ooltanii isin gaffa salami jechuun beektani. Warra amatu namaa kaafuu irraa milkoofne takka yuutuuba keessan ni daleeydan malee aartii ni guddifnanii jettan malee itti guutaa isinuu. Akkana guddatti garuu akkanatti aartiin Oromoo. Akkana guddifne. Wallaahi billaahi. Hin godhin amma fedhan subscribe ni hojjan. Garuu ijoollota lafoo jiran warra maqaa Oromoo ol kaasu jiran amma Vision Entertainmentiin faan hojiin isarratti hojjetamu. Video clipii bifa HD ta'een bifa ammayyaa'aadhaan irra dalagamaa waan adda addaatii irra qaddifama jechuun viidiyoolee babbareedaa sirboota adda addaa. Maashaallah guutaa kan nama gammachiiftan hoggaa akkam faadhanii beektaa Jaaloo Juus banatee baatii lama osoo maal hin jenne keessatti subscribe ooftaniif sanuu kuma dhibba naquu daddabdanii baru wallaa hin kajibne walitti. Tuqaa. Jaaloon silaa nama irra subscribe kuma dhibbaa oliin malee. Viidiyoon isaa madura waan inni seennee baru mucaan sana akkas dalagee kaartoona kireet godhee maal godhee jechoota nama kofolchiisan san eessaa fidee bara. Seequun sun naadha jennaa mucaan akkas nu kofolchiisu jira. Isuma saniifuu subscribe kuma dhibba fagoodha kumni dhibbi. Silaa waan Oromoo ta'eef kuma 50 hin seenne. Please Oromummaa waan qaali. Oromoo istii walitti hin goonu. Subscribe walii haa goonu. Amata dhibban jiraannu Jaaloon subscribe kuma dhibba waliif haa goonu. Amata dhibban jiraannu namoota dalagaan isaanii babbareedaa ta'an namoota waan isaanii ilaaltan
Za'aa takka keessa gaddifamee nama 50 ol laaltanii jira bar viidiyoo takka asoo za'aa takka hin gahin 50 ol laaltan subscribing garuu hin jiru maali hay godhaaf haa akkuma laaltan sanatti yoo gootee baate maal taatu maan taatu bar ammaas laayik godhaa laayikiin irraanfatina laayik jechuun wantoota viidiyoo namaa oofan namoota hedduu bira akka viidiyoon siigoo godhan keessaa takka harkisa viidiyoo harkisee nama hunda bira hanga shirshir godha viidiyoo akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa walitti dheeressinee jiransa walitti dheeressinee jirra har'a hangaruma qabannee dhufne akkana fakkaata kan nuti dhaammachuu dhufne silaa'u namu dirree dhaabbatee jira nusottara afaan amma chaanaal qiyaamata ka irra dalageetin jira bar tiyyaafilleen jooti akkas beekanta tiyyaafilleen jooti ilmi fuudhan fadhu intalti ilmi keessan tokko fuudhan geenye bar tiyyaafilleen joo tiyyaafilleen jooti anillee nagaan bane amatuma takka tiyyaafilleen joo mee subscribe walii godha oromoo please irraa kaatee jirti tokko wallee sun danda'u chaanaalee oromoo tokko subscribe hin qabu garuu hundi dalagu jirani arumarraa kaasame xiqqoo wallee taatu jijjiirama tokko agarru nama gaddisiisa inshallah nuti jijjiirama arge akka walitti deebinu abdii qabna oromoof hojjenna afaan oromoo asoo nuti jirru afaan feeti caalee harkamuu qaba afaanota addunyaati wajjin aartiin oromoo fuula dura deemti subscribe oromoo feetan duuba dhiiba yaa akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaan dhaamsa keenya asumaan nagaittis ni dhaamannaa bye bye